Nama takkal aanaa Wambaraa keessatti waraanni goolessitu biltsiginnaa hawaasa nagaa irratti meeshaalee waraanaa gurguddoo darbachuun miidhaa geessisuun ibsame. Dabalata isaaf jaalaqaafan fayyeera. Godina Matakkal aanaa Wambaraa ganda Shonkoraa jedhamutti waraanni maafiyaa biltsiginnaa gurraandhala 2026 ganama saa lamatti meeshaalee gurguddaa akka moortaraa furgugisuun qabeenya hawaasaa irratti darbataniin miidhaan qabeenya irra ga'uu jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Meeshaaleen gurguddoo hawaasa meeshaa maleessatti loltoota gara jabeeyyii sirnichaan darbatame kun biqiloota akka bunaa, abukaadoo, muuzii, mangoo fi midhaan callaa ooyiruu keessatti argamuu dabalatee bosonallee jalaa barbadeessuun heeramee jira. Gurraandhala 2026 godinuma kana aanaa Bulan ganda Goongoo bakka addaa Gilee jedhamu keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa loltoota faashistii biltsiginnaa irratti fudhate hordofee loltoonni kunniin haaloo kana ba'uuf hawaasa meeshaa maleessa irratti meeshaalee gurguddaa kan darbatan ta'uun baramee jira. Tiksitoonni barcuma nam-tokkee fi abbaa irree Koloneel Abiy Ahimad kutaalee Oromiyaa cufa keessatti lolan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun meeshaalee gurguddaa seerri waraana idil-addunyaa hin eeyyamne fayyadamee hawaasa irratti darbachuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisu itti fufanii jiru. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti waraanni murna PP uummata nagaa hidhanii iraarsuu ammeessanii jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbeen ganda sadan qixxee keessaa nama maqaan isaa Obbo Biraanuu Shifarraa jedhamu manguddoo ganna umurii 68 ukkaamsuun waajjira poolisii magaalaa Baakkootti geessuun torbee lamaa olii firaarsaa turuun ammallee haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti manguddoon waraana PP'n ukkaanfamanii raarfamaa jiran kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u hawaasa keessa jiraatan keessatti manguddoo eebbaa fi araaraa ta'uun jaalalaa fi kabaja kan qabanidha. Waraanni murna PP garuu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun ukkaamsanii maqaa sobaatiin dararaa jiraachuu maddeen itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni biltsiginnaa namoota hawaasa keessa jiraatan keessatti kabajaa fi ilaalcha gaarii qaban maqaa garaagaraa itti maxxansuun yakkoota garaagaraa irratti raawwachuun dhiibbaa mirgoota namoomaa fi rakkootiin sammuu ulfaataaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti hidhaan murna maafiyaa biltsiginnaatiin hawaasa nagaa irratti geggeeffamu jabaatee itti fufuun himame. Bal'ina isaaf Jaalheeran Gameessaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Addilleeqaa Tulluu Caalii keessatti amajjii 31/2026 lukkeeleen biltsiginnaa hawaasa nagaa nama maqaan ishee Aadde Daadhituu Gammachuu Jaaluu jedhamtu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun reebicha ulfaataa irraan ga'uu waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hanga ammaatti dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti Aadde Daadhituu maanguddoo ganna 65 olii tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne yoo taatu ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa itti maxxansuun gocha gara jabinaa kana irratti raawwachuu himuun reebicha irra ga'eenis miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilamuun yeroo ammaa mana hidhaa keessatti fayyummaan ishee haala yaaddessaa keessa jiraachuu himaniiru. Maqaa nageenya uummataa mirkaneessuu jedhuun golee Oromiyaa mara keessatti hoomaa waraanaa bobbaasuun dhiittaa mirga namoomaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa kan jiru biltsiginnaan addattammoo sababoota waraana bilisummaa Oromoof odeessa laattu nyaataa fi dhiyeessii adda addaa kennitu jedhuun qonnaan bultoota Oromoo hiraarsuu hojii idilee taasifatee jiraachuun kan beekamudha. Godina Arsii Ba'aa aanaa Asakoo fi Ba'aa Shaggar aanaa Fantaallee keessatti waraanni faashistii biltsiginnaa dargaggoota jumulaan haala suukanneessaa ta'een bakka tokkotti rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Ba'aa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti amajjii 29/2026 waraanni weerartuu PP dargaggoota Abdii Egeree biyyaa baay'inni isaanii 5 ta'an maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun ajjechaa jumlaa bifa suukanneessaatiin irratti raawwachuu maddeen keenya bakkichaa ONM'tti himaniiru. Dargaggoonni jumlaan ajjeefaman barattoota tuttuqaa siyaasaa kamirraa walaba ta'anii fi yakka tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaan yakkamanii ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Gannaa Hasan, Jibriil Aliyyii Jaarraa, Abdallaa Amaan Qoomicha, Abbuu Aadamoo Badhaasoo fi Ibraahim Galatoo kanneen
kanneen jedhaman ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluun godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee ganda Saaraa Weebaa jedhamu keessattis waraanni maafiyaa PP kun dargaggoota 3 mana hidhaa keessaa baasanii jumlaan ajjeesuun barameera. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Adam Abdii Saidoo, Muhammad Ali Diigoo fi Muhammad Galmoo Boruu kanneen jedhaman bakka tokkotti haala suukanneessaan rasaasaan ajjeesuu har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduuma wal fakkaatuun godina Arsiibaa aanaa Muunessaa ganda Kojii Albaasoo jedhamu keessatti waraanni gara jabeeyyii bilisiginnaa kun qonnaan bulaa maqaan isaa Huseen Guraaroo jedhamu yakka tokko malee sababa milishaa keenyanuuf ta'uu didde jedhuun ajjeesanii gatuu himaniiru. Barsiisonni kutaa magaalaa Buraayyuu hiriira mormii ba'uuf turan qaamolee waraanaa PP'n doorsifamuun irraa ugguramuun ibsame. Jaalirbuu dhugaa dabalata qabdi. Barsiisonni kutaa magaalaa Buraayyuu muraasni rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hanqina mana jireenyaa isaan mudachaa jiru irratti yaada isaanii ibsuuf kaleessa gurraandhala 3/2026 walitti qabamuuf yaaluun isaanii gabaafameera. Akka barsiisotni ofii isaanii ibsanitti walitti qabamni kun hiriira nagaa osoo hin taane rakkoo jireenyaa isaan mudachaa jiru irratti walii galuu fi sagalee isaanii dhageessisuuf yaadamee turuu dubbatu. Barsiisaan tokko kan maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkana jechuunis ibse. Ajendaa siyaasaa homaatu hin qabnu. Qaala'insi jireenyaa fi rakkoon mana jireenyaa nu dadhabsiiseera. Maatiin keenya bittinnaa jira jechuun kaayyoo hiriira sanaa kan ibse hoggaa ta'u, barsiisonni biroon ammoo waggoota 4 dura bilxiginnaan qarshii 30,000 nu kaffalchiisuun lafa nuuf kennuuf waadaa galee akka ture garuu hanga ammaatti lafti sun akka hin kennamne ibseera. Qarshii kana liqii fudhannee kaffallee jirra. Amma immoo dhala liqii kaffaluun jireenya keenya rakkiseera jechuun barsiisaan biraa ibseera. Walitti qabamni barsiisotaa kun kan geggeeffamuuf yaadame naannoo mana barumsaa Dirree Buraayyuu sadarkaa 2ffaa fi Dirree Sololiyaa akka ture barsiisonni ni himu. Haa ta'u malee walitti qabamni sun osoo hin geggeeffamin dura humni nageenyaa bakka sanatti argamuun akka hin raawwatamne taasifameera. Gama mootummaa kutaa magaalaa Buraayyuu irraa itti gaafatamaan waajjira barnootaa obbo Tsaggaayee Amaanaa walitti qabamni kun akka gaaffii tajaajilaa osoo hin taane sochii gurmaa'inaa fakkaatu ibsuun akka gufachiises dubbatu. Akka barsiisonni muraasni himanitti obbo Tsaggaayeen walitti qabamni sun seera ala ta'uu isaa qaamni biraa duubaa akka jiru shakkii qabaachuu fi yeroo filannoo keessatti burjaajii hawaasaa uumuuf yaalii ta'uu danda'a jechuun nuun barsiisota siyaasa keessa hin jirre nyaannee buluu fi dirqama jiraachuuf bahaa turres waraana nurratti bobbaase jechuun komii qaban dubbatu. Barsiisonni kunneen garuu gochaan bilxiginnaa kun dhugaa keenya sarbuun ilaalcha biraatti nu hidhus nuti garuu gaaffiin keenya tokko qofa jireenya keenya akka barsiisotaatti haala gaariin gara fuula duraatti itti fufsiisuu ulaagaa dandeenyuuf gaaffii gaafachaa jiraachuu malee tuttuqaa siyaasaa keessa hin jirru jedhu. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP dargaggoo tokko rasaasaan rukutuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu ganda Caammoo bakka addaa Sondii jedhamuun waamamu keessatti gaafa guraandhala 3/2026 yakka raawwate osoo hin qabaanne maqaa waboo deeggarta jedhuun dargaggoon tokko rasaasaan rukutamuu jiraattonni bakkicha irraa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko himan. Akka jiraattonni jiranitti dargaggoon badii malee rasaasaan rukutame kun maqaan isaa Alamuddiin Shifaa akka jedhamu eeruun ol adeemaan kun hidhata dhaaba siyaasaa kamiillee keessaa harka kan hin qabne ta'uu himuun waraanni gara jabeeyyiin murna maafiyaa PP itti dhukaasuun harka isaa irra madeessanii jiraachuu dabaluun dubbatu. Namni biroon illee rukutamee du'ee fi jiraan isaa adda kan hin bahin jiru gandicha keessa jiraachuu kan himan jiraattonni waraanni murna bilisiginnaa yeroo hedduu irra deebiin aanichatti namoota nagaa adamsuun itti dhukaasanii ajjeesaa akka turan addeessaniiru. Ergamtoonni impaayera Itoophiyaaf waardiyaa ta'uun dhaabbatan akka waanti ilmaan Oromoo ce'umsa aangoo isaaniif ta'etti qe'ee saba guddaa weeraruun ilmaan sabichaas yakka malee akka bineensaatti adamsuun guyyuu ajjeesuu daran jabeessanii itti fufanii jiraachuun ni beekama. Godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti loltoonni murna nama nyaataa bilisiginnaa hawaasa hidhaatti darbachuu ammeessan. Dabalanni isaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bulchiinsa magaalaa Jaangir keessaa loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun gara hawaasa Oromootti deebi'anii haaloo ba'achaa kan jiran gaafa amajjii 27/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Adaanee Tasfaayee Jiraataa, Tasfaayee Dachaasaa fi Wayyaa Itichaa jedhaman ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Akka jiraattonni kunneen Oromiyaa Naashinaal
naashinaal miidiyaaf himanitti Adaanee fi Tasfaayeen daldaltoota magaalaa Jaangir yoo ta'an obbo Wayyaan ammoo qonnaan bulaa tuttuqqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamirraa walaba ta'anii osoo jiranii sababa tokko malee maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yakkamanii kan hidhaman ta'uun baramee jira. Aanicha guutummaa keessatti lukkeeleen biltsiginnaa maqaa adda addaa hawaasni keessa hin jirre ofiin itti maxxansuun erga yakkanii booda hidhuu, reebuu, saamuu, ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuun miidhaa ulfaataa hawaasa meeshaa maleessa irratti raawwataa kan jiranidha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo keessatti jaleewwan biltsiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhaatti guuraa jiraachuun himame. Bal'ina isaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Ganda Odaa Bulluu keessaan torban darbee nama maqaan isaa obbo Darajjee Sabaa jedhamu sababa ilma keetu miseensa wabooti jedhuun ergamtoonni biltsiginnaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa ukkaamsuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti obbo Darajjeen hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiiyyuu kan hin qabne yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun armaan duras haati warraa isaa Aadde Araggee Tarrafaas gaaffii seeraa tokko malee hidhamtee dararamaa jiraachuu dubbatu. Lukkeeleen biltsiginnaa kanneen garaa isaanii guuttatanii buluuf qofaa jiraatan waraana bilisummaa Oromoo lolaan injifachuu hoggaa dadhaban gara maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromootti deebi'uun miidhaa ulfaataa irraan gahaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Boorana Bahaa aanaa Liiban keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa saamicha daangaa darbeen uummata hiraarsaa jiraachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Boorana Bahaa aanaa Liiban Gandalgee keessatti Guraandhala 2026 waraanni murna maafiyaa PP horii uummataa saamanii deemuu jiraattonni bakkichaa ONM'f addeessanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti akka lakkooftuu yeroo Impaayerattiitti guyyaa sana ganama sa'a 2 irratti loowwanii fi re'oota dabalatee qabeenya maanguddoo haanolee dhiibbaa jedhamu hunda jalaa uffatanii deemuu himuun saamichi loowwanii gandoota akka Hardootii, Mogaayyoo fi Halgee keessatti illee waraana kanneeniin daraan ammaatee jiraachuu dubbatu. Loowwan saaman kana uffatanii gara bakka qubsuma isaanii deemuun qalatanii akka nyaatan kan himan jiraattonni saamicha mul'ataa murna kanaan raawwatamaa jiruun qabeenyi keenya mancaafamaa jira jechuun miira gaddaan guuteen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Murni biltsiginnaa sirna dadhabaa kufuuf qarqararra jiru deebisanii akka utubaniif ergamtoota mul'ata maleeyyii hedduu Oromiyaa keessa bobbaasuun nagaa uummataa booressu, qabeenya uummataa mancaasuu fi lubbuu ilmaan Oromoo qaalii hedduus ajjeesuun toora bineensaa taasisaa jiraachuun isaa akka tasaa hin haalamnedha. Biraazil kutaa biyyaa Alagoas keessatti balaa konkolaataa mudateen yoo xiqqaate namoonni 16 du'an. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba. Kaaba baha Biraazil keessatti otoobisii ayyaana amantii irraa deebi'aa ture tokko daandii irratti galagaleen daa'imman 4 dabalatee yoo xiqqaate namoota 16 du'uu qondaaltonni biyyattii himaniiru. Otoobisiin kun kibxata kaleessaa naannoo baadiyyaa kutaa Alagoas keessatti garagaluun imaltoonni tokko tokko kan ba'an yoo ta'u kaan ammoo caccabaa jalatti qabamaniiru. Mootummaan naannoo Alagoas ibsa baaseen namoota ajjeefaman keessaa dubartoonni 7, dhiirota 5 fi daa'imman 4 akka ta'e beeksiseera. Balaan kun ammallee qoratamaa kan jiru yoo ta'u walxaxaa olaanaa jedhamee ibsameera. Miidiyaaleen Biraazil akka gabaasanitti otoobisiin kun ayyaana amantii giftii keenyaa Kaandeelaariyyaa kan kutaa biyya Se'aaraa keessatti kabajamu kan Guraandhala 2 yeroo waaqeffattoota 10,000 lakkaa'aman hawwatu irraa deebi'aa ture. Otoobisichi karaa irra qaxxaamuree ba'ee galagalee namoonni tokko tokkos gadi darbataman jedhan Koloneel Andiree Madeeroo. Daayirektarri kutaa Aviyeeshinii Alagoas kan hojii baraarsaa kana irratti hirmaate. Bara 2024tti Biraazil keessatti balaa tiraafikaatiin namoonni 10,000 ol du'uu isaanii ministeerri geejjibaa ibseera. Muddee 2024 dabalatee kibba baha Biraazil bulchiinsa Miinas Giraayis keessatti daandii guddaa irratti otoobisiin imaltootaa fi konkolaataan fe'umsaa walitti bu'uun yoo xiqqaate namoonni 32 du'aniiru. Akkasumas bara 2024tti otoobisii garee kubbaa miilaa fe'ee ture daandii irratti galagalee lubbuun namoota 3 galaafateera jechuun Aljeeziraan gabaaseera.